warahmatullahi wabarakatuh. Ashama daawwattoota jaalataa Ibrahim Official. Chaanaalii kana subscribe like godhaa YouTube irratti koorsiin isiniif qabadhee dhufee chapter 5 Health Education Arsii University College Fayyaa irraa kan isinii waliin laallu ta'a. Koorsiin kun baanzawway koorsiin kun Health Education dha chapter 5 dha. Yeroo amma waraabaa jiru kun April 2025 yeroo kanatti chapter 1 fi 2 waraabuudhaaf naaf mijoofne asirraa isiniif eegala inshallah fuuldura kan isiniif waraabu ta'a. Health education kun ammas chapter 5 kun especially inni kun provisional ethics keessatti jira. Provisional ethics ammoo koorsii warri fayyaa hundinuu baratu jechuudha. Kanaaf chaanaalii kana subscribe godhaa na hordofaa waliin. Let's proceed. Chapter 5 Communication. What is communication? What is component of the communication? Kawalin ilaluta. At the end of this chapter, students will be able to define communication, list model of the communication, discuss component of the communication, explore method of the communication, identify barriers of the effective communication, and how to overcome them. Kanin kawalin ilaluta define of the communication ragavne. Ishi. Communication jechuun process of involved transfer of information, idea and behavioral input to sender to a receiver. Communication jechuun processii involve godhu hundaa'u transfer information daddabarsuudhaaf nam tokko irraa nam tokko behavioral input amala waan tokko from sender hundee isaa irraa gara receiver karaa fudhataatti sender jechuun nama qopheessu tokko receiver jechuun immoo nama fudhatu with the information being understand. Information masan hubatamu qaba information in receive tausan akka everti may progress baroda sagal define godette communication is the process of idea transfer process yaada tokko wal dabarfachuuti message tokko transfer walii godhuun communication ida je define gode source to receiver source irraa gara receiver ida kan deemu communication ida je define gode everti progress kan itti aanu health communication is art. Health communication is art. Art and technique. Art jechuun kun muuziqaa fi waan takka waan makkanaa kana qofa miti. Art jechuun simple method to understand information jechuu. Bifa salphisanii waan takka itti nama hubachiisaniitu art jedhama. Kanaaf health communication is art and technique informing, influencing and motivating individual institution. Health communication jechuun artiidha. Teeknika waan tokko informative godhanii yookaan motivate individual itti kakaasanii inspire itti godhanii institution yookaan large public tokko ittiin dhageessan audience jechuun important to audience jechuun nam tokko ittiin dhageessitee nam tokko qofa osoo hin ta'in public of audience nama hedduu dhaggeeffatu ittiin hubachiiftu health communication jedhama. Definition isaa kana fakkaata in shortly. Communication modeling ammoo in order to clearly what is communication kana laalee jira like the parties and the communication schematic presentation are used. Amma let's do type of model. Modeling sa type of modeling bakka lama qoodama. Linear or one way model and a dynamic or two way model yookaan systematic illee jedhama bakka biraatti kan wal ilaaluta. It is linear jechuun only unidirectional one direction jechuudha. As the name indicates one way jechuun one direction jechuudha. It is there is not feedback. Feedback jechuun dubdeebii yookaan mechanism of the feedback yaani kan dubdeebii waan tokko xumurratti kan wal ilaaluta kanallee jedhaan jira. It is dominated by sender knowledge. Nama qopheessuun qofaan kan dominate kan caalfifame senderii bichaadhaan feedback hin qabu. Sender irraa kara receiver yogaa deemu malee feedback hin qabu. Linear is transfer message expert educator people who know more about a specific content. At the name get ref mal jenne it is only unidirectional. Kanaaf expert yookaan educator tokkorraa educator jechuun person educate jechuudha. Educator person isaanirraa kara about specific content not public specific content tokkotti kan deemu linear jedhama. It is advantage illee hin qaba. Advantage isaa faster and orderly. Ega specific ida nama muraasa veege jenne yookaan public specific content eegenne faster dafee nam takkichiisan bira dhaqa. Ega one direction idhaan ta'eef dafee nam takkisan bira dhaqa orderly dhammas maaliif yeroo hedduu waan fudhanneef taayimii isaa muraasa waan ta'eef
orderly dha. Disadvantage isaa immoo little audience of the participation. Participation in amma audience in dhaggeeffata yaada kannachuu hin danda'u. Little jechuun bakka hin jiru jechuudha negative inni kun. It is learning is authoritative nor feedback. Kun hundi disadvantage isaati. Feedback hin qabnu reefu jenne does not influence behavior. Maaliif gaafii gaafachuu hin dandeessu si deebisuu waan hin dandeenyeef influence behavior godhuu hin danda'u. Liinariin kun fiichariidhaan kana fakkaata sender message channel receiver but not feedback. Student don't miss this point. Receiver irra dhaabbata malee kun feedback hin qabu. Garaagarummaa liinariitii fi systematic itti kan waliin ilaallu ta'a systematic. Systematic jechuun two way model yookaan dynamic. Static miti jechuun ni jijjiirama amma by direction. Ati ni gaafatta inni siif deebisa jechuun. Modelii jala jira don't forget. At its name indicate complex two way communication is essential than the one way or linear. Two way communication is the most communication required to create understanding or change behavioral interactive. Kun jechuun most important eenyurra linear most important. Fakkeenyaan si fudhadha counseling mother for accepting family planning. Ati immoo ogeessa fayyaa tokko yoo ni fi gorsitu family planning fayyadamu maazarii takka pregnant woman takka gorsite family planning fayyadamu yoten haya sin jette akka haya miti sin jette. Kanamma ati si gaafatte si jala deebiste kunamma two way dha yookaan systematic dha yookaan dynamic dha jennaan. Advantage in some more audience is participation. Yookaan pregnant women in san si dhaggeeffachuu dandeessi gaafiiles gaafachuu dandeessi. Learning is more democratic. Democracy jidduutti jira isaan lamaan jidduutti yoo barbaadde ni ayyamtu yoo ta'an hin ayyamtu jechuudha. Influence behavioral influence godhuu dandeessi. Disadvantage in some is lower. Time taking yeroo hedduu fudhata. Itti yaaddee fa'aa tarii si deebisuu danda'a namni kun. Amma walgahii fa'aa irratti tarii ta'uu danda'a. Kun hundi disadvantage isaati. Not orderly. Maaliif order qabatee itti hin himtu. Itti yaaddee karoorsitee process meeqa barbaaddee itti himtu waan ta'eef disadvantage isaati jechuudha. Communication process yookaan component isaa component jechuun element communication ni kana dhaabdi jechuudha. It is source yookaan sender and receiver, encoding medium, decoding receiver, feedback. Kunneen component yookaan element jedhama. Tokkoon haa waliin ilaallu ta'a. Sender yookaan source sender encoder kan waliin ilaallu ta'a. Source jechuun maddisiisaa jechuudha. Source as the source of message sender need formulate ka godhu ka dhiibbaa geessisuu danda'u kun source jedhee namni tokko amma ani yoo isinitti cidhu badde an source hin jedhama. Information fakkeenya amma information tokko isarraa argatte Google is source akka jechuudha in shortly. This means to be sure information communication is useful and accurate. Ragaa qabaachuu qaba sirrii ta'uu qaba useful barbaachisaa ta'uu qaba sourcein kun jechuudha. Sourcein bakka irraa wanti tokko maddisiifamu jechuudha. Karaa biraatiin originator illee ni jedhama. Originator of message is individual yookaan nam tokko ta'uu danda'a yookaan groupii ta'uu danda'a yookaan institution ta'uu danda'a yookaan organization yookaan college diinii itti gaafatamaa college tokko irraa isarraa argatte information college diinii irraa hin argatte. Source jedhama jechuudha inni kun in shortly. Each source is behavioral objective of sender is waa lama qaba to get attention of people. Source tokko gaamtu attention uummanni tokko siqan attention isaanii argachuudhaaf behavioral objective of sender ida to provide information knowledge support training adda addaa ammoo ogaa kanatu attention information uummata isaanii argachuudhaaf attention of people argachuudhaaf yookaan objective of the sender lamaan kanaa jechuudha. Message dabarre component lama farra jira. Message jechuun information jechuun in shortly ergaa takka jechuun idea you communicate yookaan nyaaraan itti agarsiiftu kun hundi message jedhama. Message is single wave. Message shouldn't be seen as single wave. Waan makkan single wave takka miti. Message is a serious transmission bal'aa karaa asii naannootti online offline kun hundi serious wave dha malee single wave dha miti jechuudha. It is actually communicated. Consist bakka wal quunnamuudhaaf guutumaan guutuu message dhaamsii isin dabarsitu wal quunnamuudhaaf qaxxaan effectiveness ta'uudhaaf waasa dirratti hundoofte dependita message psychological linguistic receiver psychological jechuun intelligence level
education, prior information, selective perception, intelligence, knowledge jechuun intelligence jechuun beekumsa qabaachuu, psychological jechuun gaa duraanuu xiinsammuu jechuudha afaan Oromootiin. Linguistic jechuun immoo vocabulary jechi ati jettuun san dabarsu san fakkeenyaaf yoo miseejii barreessite Ingiliffaan barreessite immoo afaan Oromooti giraamarii illee ilaalamuu qaba. Miseejiin san ergaa sirrii dabarsuudhaaf receiverin sana immoo fudhataa kaalcharii jecha jettu san keessatti kaalcharii sanitti ni barbaachisa immoo dhoorkaa miti kaalcharii kilaas relevant wal dhiyaata immoo walitti dhiyaachuu dhabuusaa wal simuusaa jechuudha acceptable fudhatamu immoo qabamoo hin qabu appropriate hundi miseejii waan irratti hundoytu encoding dabarree jirra encoding jechuun translating internal thought pattern of the language jechuudha. Translate encoding jechuun akkuma psychology irratti barannetti freshman irratti akkuma baratanitti translate godhu waan takka waan saqqannamte akkanumaan hin fudhattooti. Encode gooteeti yookaan translate gootee akkasii qabatamutti symbol gootee inni ilaalaa duubatti symbol gootee sammuu ta'e keessa save godhatte. Kanaaf encoding is translating internal thought of pattern into language. Your language jechuudha. Language ati beektu kan ittiin translate gootu encoding jedhama. Process of converting subject matter into symbol. Akkuma jira fakkeenyaaf yoo dubbistu concept waan sanii barbaaddaati. Akkuma inni jira jirutti hin fudhattu. Concept translate gooteeti yookaan conversion gooteeti akkasii qabatamutti fudhatta jechuudha. Kuniif kun encoding kan encoding waa sadiirratti hundaa'anfama. Ability to convey information clearly information san addasii bahuu qaba. Concept isaa qabachuudhaaf jechuudha. Simply ta'uu qaba. Ability to anticipate eliminate source of channel channel is a physical means component in don't forget component of the model of the communication component of the communication in shortly channel jechuun physical means physical tokko kan message travel godhu daddabarsu jechuudha. Fakkeenyaaf anuma asii isin video raabaa jira isin achi dhaggeeffatan asii achitti isin geessu channel jedhama jechuudha. In shortly channel travel from source to receiver and source is receiver jechuudha. Selecting medium kan waan akkamitiin daddabra meeshaa medium jechuun meeshaa jechuudha. Face to face wal agarree dabdabruu danda'a. Telefoon walii bilbilanii email waan adda addaa kan leetar xaragaa walii barreessu computer report bulleting meeting walga'ii adda addaa organization new release kun hundi chaanaalii waan ittiin daddabarsu jechuudha. Let's proceed decoding san dura common type of the canal verbal dubbattee walii dabarsuu dandeessa chaanaalii kana jechuudha. Visual wal agarruudhaan print waraqaa print gootee walii dabarsuu dandeessa chaanaaliin kun akka ittiin daddabru jechuudha. Audio ta'uu danda'a audio ta'uu danda'a visual wal argitee print material kana jenne let's proceed decoding is reefu maal jenne encoding jechuun translate yookaan conversion information to symbol jechuudha. Akkuma jirri jirutti qabachuu san ta'an conversion gootee akkasii qabamutti concept jala qabachuu jechuudha. Decoding jechuun irra dhufne decoding jechuun mental process kaduraan achis akka symbolitiin qabdi san jijjiirtee karaa akkasii qabatame sanirraa mental process which the stimuli has been received ka fudhatte san zero sensory organ qaama miiraa iyyaan ka argite gurraan ka dhageesse proper meaning don't forget one meaning itti kan jechuudha. Reef akkasii galu qabatte amma waggaa ibsuudhaaf deemtu meaning itti kan proper meaning jechuudha according to individual way of the thing anqaati yaadutti not akka hundaatiin akkaati itti qabatte san akka encoding orderidhaan student don't miss this one orderidhaan inni kun encoding jenne decoding jemti channel jidduu jira don't forget this one amma symbol godsan individual way of thinking akkaati yaadutti define yookaan proper meaning godhuu jechuudha. Don't forget this one. The receiver convert symbol reefu kam jenne receiver convert symbol jira amma symbol sign word picture etc received from sender irraa ka fuudhan get meaning of the message jennaan jechuudha. Decoding jennaan kana. Okay. Afraffaan receiver yookaan audience receiver jechuun isin jechuun fakkeenyaaf isin warri fudhatu kun receiver jedhama. Audience jechuun receiver jechuudha. Receiver dhaggeeffataa audience dhaggeeffataadha jechuudha. Anasii senderidha isin receiveridha jechuudha. The person who communication is intended yookaan receiver jechuun personii tokko hawum communication san intended
kan yaadameef jechuudha dhaggeeffachuudhaaf kan yaadamee jechuudha. Intercommunication process idea feeling that will undoubtedly influence of the behavioral objective of receiver behavioral objective isaa akkam akka ta'e waliin laal to gain awareness jechuun in other words acceptingness of the knowledge jechuudha barbaadu yookaan kana jechuudha. To gain awareness argachuudhaaf beekumsa argachuuf knowledge skill motivation kan argachuudhaaf receiveriin behavioral objective receiveridha. Motivation argachuudhaaf knowledge argachuudhaaf something that maintain behavioral change argachuudhaaf maintain godhaaf jijjiiruudhaaf maintain godhe behavior isaa jijjiiruuf receivery behavioral change isaa jechuudha. First step of the planning any communication to consider intended audience isaan kanneen kan keessa first step of planning any communication to consider is receiver jennaan. Behavior communication before communication following character of audience should be analyzed xiinxalamuu qaba kaaraaktarii lamaan kun jechuudha. Educational fakkeenyaaf uummanni tokko si dhaggeeffata ati waan kana lamaan xiinxaluu qabdi. Educational factor kan read isaan kun ni dubbisanii what type of appeal iyyanni isaanii kun amma dhugaa duratti haasawitu iyyanni isaanii kun maal akka ta'e xiinxaluu amanuu qabda jechuudha. Kana lamaan educational factor inde socio-cultural factor jechuun amma what they already believe wanni isaan itti amanan maal feelingin isaanii yookaan feel about topic of communication waa'ee maal irratti akka yaadan feelingin isaanii maal akka ta'e socio-cultural isaanii san beekuu qabda jechuudha. Audience san dhugaa asii itti gataasu jechuudha dhugaa information dabarsituuf. Pattern of communication kun simple na dubbisaadha. Effect of the feedback effect jechuun change of the receiver knowledge attitude and practice CKAP jechuudha. Effect jechuun change jijjiirama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf bu'aa jechuudha afaan oromootiin. Effect jechuun amma contextual meaning isaa effect jechuun change of the receiver akka bakka tanaatti change of the receiver knowledge biroo attitude ilaalcha receiverii keetii kana jijjiiruu oggaa waa itti himte maal akka inni hubatu addaabtu goote hubachuu jechuudha. Change receiver knowledge practice and behavior kan jechuudha. Feedback jechuun ammoo mechanism kan reefu jenne san amma dhufe laal. Feedback of the assessing what happened maal tokko uumute assessing qorachuu duubdeebii jechuudha afaan oromootiin feedback jechuun duubdeebii assessing happen what happened maal tokko uume yookaan receiver after communication maal tokko uumu duubdeebii jennee mire maal tokko uume xiinxaluudhaan feedback jennaan. Let's see context irra dhaabbannaa yeroodha fayyadamuudhaaf isinitti hin dheeressu. Warreen naqunnamuu barbaadan Jaalata Abrahiim jedhaa telegraam irra naqunnama koorsi fayyaa baay'ee isinii qabadhee dhufaan jira inshallah fuuldura yeroo biyyee koorsi kana biratti mee subscribe like godhaa isiniin jenna. Asirraa inshallah fuuldura yeroo biyyee kan itti fufnu ta'a. Stop goonaa asirratti mee jabeessaan isiniin jaa komentii illee godhaa waan irratti isin hojjedhu inshallah Arsii Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaatirraa inshallah waliin jirra.